Jireenya keessatti wanti tokkollee balaa yookiin taking risk yoo fudhatte malee gatii akka hin qabne argadheera. Neelsan Maandeellaan yeroo tokko akkas jedheera. Fedhiin yookaan gammachuun waan xiqqaa hojjechuun fi jireenya dandeettii jiraachuu qabduu gadi ta'etti qabaachuun argamu hin jiru. Muuxannoo kee keessatti mana barumsaa ta'uu, kolleejjii galuu, muummee filachuu yookiin jireenya keetiin maal gochuu akka barbaaddu murteessuu, waan itti deebitee kuftu akka qabdu mirkaneessi jechuun akka sitti himame abdii hin qabu. Waan itti deebitee kuftu qabaachuu kee mirkaneessi jaala koo. Garuu yaadarimeen waan itti deebi'ee kufu qabaachuu sanaa gonkumaa naaf hin galle. Yoon kufuuf ta'e waan tokko irratti duubatti kufuu hin barbaadu, fuulduratti kufuu hin barbaadu. Yoo xiqqaate haala kanaan waan ani itti kufuuf jiru nan ilaala. Cichoomina malee gonkumaa hin xumurtu. Kanaaf wanta quuqama sitti dhaga'amu raawwadhu jechuunis carraa fudhadhu. Kufaatii hin sodaatin. Qormaanni IQ durii tuqaa 9 qaba jira. Qalama kee osoo hin kaasin tuqaawwan 9 hunda keessaa sarara 5 kaasuun sirra ture. Karaan kana itti godhan saanduqa ala yaaduu qofa ture. Saanduqaan ala yaaduu hin sodaatinaa. Guddaa kufaatii hin sodaatinaa. Abjuu guddaa abjoochuuf garuu yaadadhu. Abjuun galma hin qabne abjuu qofa. Reejii Jaaksan tapha keessa isaa yeroo 2600 rukutee ba'eera. Seenaa baay'isboolii keessatti yeroo baay'ee taphateera. Garuu namoonni Strikeout ni yaadatan. Fiigicha manaa ni yaadatu. Fuulduratti kufaa Toomas Edison yaalii 1000 kan hin milkoomne gaggeesse. Kana beektu ani hin goone. Sababni isaas yaalii 1100ffaan ampuulii ibsaa nuuf kenne. Yaaliin fashalaa'e hundi milkaa'inaaf tarkaanfii tokko si dhiyeesse. Kanan dura dhageessanii ta'uu hin oolu. Garuu barbaachisaadha. Jireenya kee keessatti yeroo tokkotti ni kuftaa, ni dhabdaa, of qaanfatta. Wanti tokko ni si yaaddeessa. Shakkiin hin jiru. Kun immoo ergaa idilee sirna eebbaa kan taane nan beeka. Garuu hammadha. Sababni isaas waan hin oolle waan ta'eef. Daldala keessatti yeroo hunda ni kufta. Jalqaba hojii koo irratti muuziqaa Broadway keessatti qooda fudhachuuf auditionii godheera. Ga'ee anaaf muuda hin qabne jedheen yaada. Sirbuu dadhabuu koo hin fudhanne. Hojii sana hin arganne. Garuu hin dhiise. Duubatti hin kufne. Auditionii isa itti aanuuf qopheesse. Kadhadheen jabaadhu. Kufaatii simachuuf itti fufe. Garuu dhimma hin qabun ture. Jechi durii tokko jira. Yeroo dheeraaf mana rifeensa muraa sanatti yoo fannifte yeroo gabaabaa keessatti ta'ee yeroo dheeraa booda rifeensa ni muratta. Dhuma irrattis akkas godheera. Boqonnaa qabaadheen ture. Bara darbee Broadway Fence irratti qophii dhiyeesseen ture. Dubbiin kana tiyaatira ani waggaa 30 dura auditionii koo isa jalqabaa itti kufe sanatti ture. Dubbiin jiru har'a asitti kan hojjifame hundi leenjii fi dandeettii milkaa'uu qaba. Garuu kufaatiidhaaf garaa qabda. Sababni isaas yoo hin kufne gonkumaa yaaltu. Waan qabattee hin beekne argachuuf yookaan waan qabaattee hin beekne argachuuf waan hojjettee hin beekne hojjechuu qabda. Mee siree du'aa kee irratti hafuurota dandeettii kee akka hin guutamneen yookaan galma hanqataniin marfamtee akka jirtu yaadi. Hafuurota yaada ati gonkumaa itti hojjettee hin beekne, dandeettii ati hin fayyadamne, isaanis aaraniif muufataniirus. Isaanis silaa jireenyatti nu fiduu waan dandeessuuf gara kee dhufne. Amma si waliin gara qabrii yookiin awwaalchaa deemuu nurra jira jechuun si gaafatu. Kanaaf har'a sin gaafadha. Yeroo kee yeroo ga'u hafuurota meeqatu naannoo siree keetii taa'aa? Addunyaan si barbaada. Afrikaa Kibbaa, Baha Giddu Galeessaa, Jaappaan, Alabaamaa, Teenis, Filadelfiyaa hundi isaanii gargaarsa keessan barbaadu. Addunyaan waan baay'ee barbaaddi. Nuti isin biraa barbaanna. Qeerroof qarree irraa nu barbaachisa.
Sababni isaa achi baatee waan qabdu hunda kennuu qabda. Yeroo kee, dandeettii kee, kadhannaa kee, qabeenya kee waan qabdu maal gootaa? Hammam akka qabdu miti waan qabduun maal akka hojjettudha. Muummee daldalaa, ogeessa teewooloojii, narsii, ogeessa hawaasummaa yookiin waan biraa yoo taate waan kennitu qabda. Obsa, gaarummaa, jaalala, obsa yookaan qabeenya waan fedhe haa ta'u maal gochuuf deemtaa? Akkasumas qabxiin koo inni dhumaa waa'ee kufaatii kunooti. Yeroo tokko tokko garamitti akka deemtu adda baasuuf karaa hunda caaludha. Jireenyi yoomiyyuu dandeettii qajeelaa hin ta'u. Yeroon yuunivarsiitii Fordham jalqabu barataa piriimeed ture. Koorsii kaardiyaak moorfoojineesis jedhamu fudhadhe. Dubbisuu, sagaleessuu, dabarsuus hin dandeenye. Kanaaf gara Riiloow achis gara gaazexeessummaatti jijjiire. Xiyyeeffannoo barnootaa waan hin qabneef qabxiin koo gara 1.8tti gadi bu'e. Yuunivarsiitichi safuudhaan yeroo boqonnaa akkan fudhadhu yaada naaf kenne. Yeroon gadi bu'aa ta'e amajjii 27, 1975 mana miidhagina ishee keessatti haadha koo gargaaraa ture. Dubartiin maanguddoo tokko jaarsolee magaalattii keessaa tokko ijaan na ilaaluu itti fufe. Dhumarratti mucaa xinnoo kanaaf raajii tokkoon qaba. Raajii hafuuraa addunyaa irra naanna'uudhaan namoota miliyoonota lakkaa'amanitti ni dubbata jette. Waggoota itti aanan keessatti akkuma ishee raajii dubbatte addunyaa irra naanna'ee namoota miliyoona lakkaa'amanitti dubbadheera karaa fiilmii kootiin. Dhugaa argeen siniif hima, jabaadhaa, fuulduratti cimaa. Balaa yookaan riiskii fudhachuun hojii qofaa miti, namoota fi yaadaaf banaa ta'uudha. Carraan ati fudhattu, namoota ati quunnamtu, jaalala ati kennitu, amantii ati qabdu kan si ibsu kanuma. Gonkumaa abdii hin kutatin, gonkumaa of duuba hin deebiin, waan qabdu hunda kenni. Yeroo kuftu immoo kana yaadadhu, gara fuulduraatti kufi.